Dhaameetu jira nama nani beekutu keessa jira ijoollee san keessaa nama nani beeku ijoollee warra deefotii keessa jira ijoollee ollaa kiyyaa jechuudha. Mucaan asirratti hin deddeemuu turtana. Hidhanni koosii waliin kufa kanaafan gara keetti marmara. Silaa zabana durii namni yeroo wallolee abbootiin keenya duratti jechuudha namni tokko wallolaan iddoo seenanii fiiganii jechuudha. Nama san adda qabuudhaaf. Nama san adda qabuuf humna hin qabnellee fixatan. Keenya kaamanta namni tokko walajjeessu ablee fudhatee walitti fiigu diinummaa guddoo tana osoo qabu dhaabbatee koodii bilbila banatee viidiyoo waraabuudhaaf tiktook irratti poostatuudhaaf fiiga. Subhaanallah yaa Rabbi. Zabana akkanaa kana keessa jira. Zabana Rabbiin nu goggosse. Zabana ilmi namaa walii rahmata godhuu dhiise. Zabana namummaa namni walitti dhalaa'uu dhiise. Zabana namni matuma fi qofa jaalatu. Sagaleen ni dhagaamtimi? Waalaikum salaam. Zabana ajaa'ibaa keessa jirraa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni waan ifiin goone namaan godhin jedhu yeroo hedduu Oromoo tanaaf namni dubbatu hin dhabamne ni dubbatanii waan godhamus tarsiimuun namni dubbatu hedduu qaban nama hojiitti jijjiiruu dhabne malee waan dubbatamu hojiitti jijjiiruutu nutti ulfaata. Ndageessanii sagaleen ni dhagaamti moo hin dhagaamtu? Okay, ni dhagaamti. Innaa ijoollee Oromoo Jimmaatii fi ijoollee Oromoo Harargee tawallolte nama ijoolleen Harargee hedduu nama miidhameetu jira. Akka malitti nama dhaameetu jira nama nani beekutu keessa jira ijoollee san keessaa nama nani beeku ijoollee warra deefotii keessa jira ijoollee ollaa kiyyaa jechuudha. Mucaan asirratti hin deddeemuu turtan haa biddilibsii uffatee biddilibsii keessatti deddeemanii jiran suni mucaan sun ijoollee Harargee warra deefotii nama nan beeku jechuudha. Haati manaa isaa ijoollee hojii guddanne ijoollee ollaa kiyyaati. Wantichi suni akka itti uumame akkamii akka moofaa jiran amma siraa siyaasa hojii ol qabsiistaniiti. Ijoolleen Jimmaa biyyi deeggaruu fi ijoolleen Harargee immoo maaliif minaamin wanni kun hundi soba akkasii miti dhugaan ka jirtu. Dhugaan bakki jirtu bakka kanaa miti jechuudha. Kana hundarra garuu wanti naaf na dhibee wanni gaafii natti ta'e ilmi namaa akkamitti nama adda qabuu dhiisee viidiyoo wal waraaba. Ilmi namaa akkamitti nama wal fixuudhaaf ableedha walitti fiigu kaameraa isaa tolfata. Dhugaa wallaahi waan hedduu nama dhibu. Waan hedduu nama dhibu. Guyyaa ammaa sirii kana ijoolleen hedduun gamaa gaman ooftanii waan hedduu haasa'u turan. Kun Jimma qeeqaa kun Harargee qeeqaa kun akkasii kun akka sodummatti ilaalaa kun akka gootummatti ilaaleeti ittiin dhaaddata. Bakki isaan itti wal lolan ijoolleen Saawud Arabiyaa Karji keessatti wal lolan. Karji baadiyyaa keessatti jechuudha. Baadiyyaa bakka itti dalaganitti ijoolleen kan wal lolte. Ijoolleen kan miidhamte hedduun ijoollee Harargeeti. Kan miidhaman jechuudha. Sababni isaanii bakka dalagaa jiru dhufanii itti wanti sun uumame jechuudha. Wanni akka itti uumame dura waliin dalaguu turan. Ijoolleen Harargee sunii fi ijoolleen Jimmaa wajji dalaguu turan. Wajji dalaguu turaniiti Araba wajji wal dhaban. Maal irratti? Maallaqa irratti. Maallaqa irra wal dhabaniiti maallaqni sun akka wal qixxaatuuf jecha walii galanii irraa bahan dalagarraa. Warri tumamuu ijoollee Harargee gootummaa isinitti fakkaatu sunis nuti namni biyya kana keessa jiru osoo dubbisan hin finne dura namni biyya Saawud Arabiyaa kana keessa jiru sodaa hedduun jiraata. Dhiirtinis dubartoonnis. Tokkoffaa mootummaa sodaatan. Lammaffaa biyyuma kana keessatti namni tokko yoo rakkoo takka walitti namnumti kan kee kun keenya kun saniin hin jiru. Yoo wal wanni rakkoon takka uumamte qadiyyaa uummanni dubbii takka sin gaafatu. Maaltu badiin uumame jaanii sin gaafatan. Walitti qabanii qadiyyaa seenas ubrii guutuu nama hidhanii jechuudha. San qofaa miti. Haala yeroo amman tanaa kana keessatti namni hafuura baasuu hin danda'u. Sababni innis yoo hidhame waan galaan jirreef. Manidhaa san keessa yoo seene rakkoo yeroo san saaxilamuuf waan beekaniif isinii galee sodaa waan gama meeqatiin sammuun ilma namaa sodaadhaan guutamtee jirti jechuudha. Nama tokko hiriyaa isaa
ganda tokko yookaan immoo nama ifirraa tumuu dandeessu humna teetiin hafuura itti baafachuu hin dandeessu maaliif jireenya waan barbaaddu innaa sodaa dila kana keessa jiran qabaatus jabaa fedhee ta'us mootummaa sodaata hidhamuu sodaata qadiyyaa ubrii guutuu kana sodaaf afaan isaa cufatee gajjee jiraataa jechuudha amma ijoolleen jimmaatiif itti harargee keetti wallolan bakka dalagaati bakki teen dalagaa Kharji magaalaa Kharji Saudi Arabia Kharji keessatti ijoolleen waliin dalaguu turan jimmaa fi harargeen sunis waliin dalaguu turan waliin dalaganii maallaqarra wal dhabanii bahan walii galanii bahanii jennaan namoonni cinaan dalagatti deebite ijoolleen dalagatti deebi'anii jennaan akkamiin nu duubaa deebi'anii jaanii maaliif nu duubaa deebi'anii dalagaa sanitti akkamitti nu duubaa achitti deebi'amee jaanii ijoolleen jimmaa dheeyxee ummata akkasitti tumanii keessaa miidhames ni jira ani qadu'e an kanaa du'e jee himuu hin danda'u maaliif qajibuun feene jiraachuus mala jiraachuu dhabus mala jechuudha ummanni abiyyi deeggaruuf dhimma siyaasatiif miti kaitti wallolan dhimma dalagaati dalagarra wallolan ummata isini galee dalagarra walloluuf ammoo kun akka gootatti ilaaltanii warroonni biltsiginna ijoollee abiyyi deeggartuutu ijoollee harargee kana godhe jettanii warri muudii qabachaa jirtan hundi isaa soba jechuudha isini galee wanni abiyyi deeggaraan jiru achi keessa deeggarus dhimma siyaasatii miti tuunis ammoo akkamitti harargeen akkana taateettee warroonni dubbii uwwisuuf keessa fiidanii maaltu jira dubbii asuma qabbaneessa ijoolleen kan itti wallolte dalagarra wallolan malee siyaasanii miti isini galee dalaga waliin dalaguu turan isaan duubaa ijoolleen tun duubaa itti deebite ijoolleen tun duubaa itti deebinaan akkamiin nu duubaa deebite jaanii ijoolleen jimmaa akka jirtutti wali galanii guruppii ijaaratanii dhufanii ijoollee miidhaa hangas keessuun irra gahanii jechuudha isini galee kanarraa kaafee namoonni Saudi Arabiyaa kana keessa jirtan ijoollee baadiyyaa Kharji dalaydu mazraa eenyu jettanii warra achi dalaguuf warroonni keessattuu namoonni waraqaa biyyattii qaban keessaa maallaqa erguudhaaf ni beeytan Kharji keessa bakka kam ijoolleen Oromoo baay'inaan akka dalaytu odeeffannoo bilbiltanii hubachuu dandeessanii dhimma siyaasarraa walaba ijoolleen kan itti wallolte dhimma dalagarratti khamiidhame ijoolleen tamiidhamte irra hedduun ijoollee harargeeti mucaan akkatti footoo olii gadi hin deemtan sun naman ani beeku ijoollee warra deefoti ijoolleen harargee akkana keessertan amma takka takka arguutti hin jira ni beeytan jechuudha micoo jaartiin isaa ijoollee ganda keenyati ijoollee ollaa kiyyaa isini galee xeebaa jaamti jechuudha dubbiin akkana dubbii siyaasaati maaliif jinni wajji wali qabdanii walitti hin baxaabbatina wanni ijoollee waan san godhamtee wanni sun sirrii miti abbaa hundi keessanuu gootummaan ittiin dhaadachuu osoo hin taane waan san dura dhaabbadhaa sirrii miti namni dalagaadha afaan Oromoo dubbatan walii galuu danda'an akkamitti akkana gooti jaanii osoo gaafatanii takka wanni ijoolleen adda qabdan jirtu ijoollee wal fixaa jirtu kun kaameeraa gootummaadha ijoollee jimmaatii harargeetu mee kaameeraa tolfatee viidiyoo waraaba donqoorummaa dila kanas dhaaba warroonni yaada gadhaantummaa akkanaa kun qabu yaada wallaalummaa akkanaa haa qabdan nama tokko haifirraa quban qabne dhufanii guruppii ijaaratanii abaluu kana goona jaanii dhufanii miidhaan taane irra geessisuun kun donqoorummaa nama alagaati miiteen qabdu diinati miiteen jiru saba hanqee qulqulluudha Oromoo akka hanqeeti ka waliin nyaatu turan ka wajjin dhuguu turan ijoolleen sun wajjin dalaguu turan ka akkana walirra dalagan akkamuu namni ijoolleen jimmaa akka waan goota biraa diina biraa waa goote warri immoo harka tumtaniif dhaabaa waan akkana waan biratti nu galchina jechuudha isni galee siyaasarraa walaba wantichi ijoollee abichuu deeggartuutu maali akkas godhe miti jimma guutuu abichuu deeggaraa qilee haabuu abichuun kan keeti bixxaashaa mullaa harargee akkas gooteettanii warri shunkurtii hoytan dhaabaa wanni sun hundi hin jirtu isni galee dubbiin taanuma jechuu allaqa siyaasaa keessa hin jiru wannichi abichuu keetiif ijoollee waliin lolle siyaasaa biraa deeggarteef ijoolleen harargee hin tumamne ijoollee dalaguu jirtu ijoollee dalagaa olte galgala galanii bakka takkatti guruppii ijaaranii akkas godhan ijoollee nama hedduun miidhame jechuudha kanuma dubbiin sababni maali sababa isinii himeen jira sababni ijoolleen waliin dalaguu turan ijoolleen jimmaatii fi ijoolleen harargee sun wajji dalaguu turan mazraa tokko keessa yookaan immoo ooruu takka keessa osoo dalaganiiti maallaqaa wajji walii dhaban sababa maallaqaa jechuudha sababa maallaqaa wal dhabanii jennaan walii galanii irraa bahaniiti
gizee rabaan tun ijoolleen cinaan itti deebite ijoolleen arsii nama muraasa keessa jira dalagatti deebi'an dalagatti deebinaan ijoolleen jimmaatuun guruuppii jaaratanii ijoollee dalagatti jirtu dhaqanii achitti akkas godhan kun viidiyoo waraabaa kun footoo kaasaa kun ammoo nituma as garagalanii immoo warroonni sooshaal miidiyaa kolkoleen ijoollee abbichuu deeggartu ijoollee jimmaatitu harargee maalii godhe jettanii asirra lafa dhiitaa jirtan abbichuun keewwanni deeggarat akka hin jirtu sinigalee ijoollee harargee tumamuun akka gootummatti yoo halaaltan ta'e suni donqoorummaadha diina keetii miti sun oromoo namaa dhiiga kan keeti lafee teeti yoo kan miidhan sun kasi gammachiisu ta'e lafee tan ta'e dhiiga kan kee oromoo si keessaa baate malee haatitumti alagaa miti ijoolleen teenya tawarra tigiree nama sadii tigiree nama sadii dura dhaabbachuu hin dandeenyetu goota jettanii askirraa dachii lafan dhiitina dubbii siyaasa galchitanii akka gandummaa yeroo kana keessatti nuti walirra duunu nun godhina sinigalee akka nuti walirratti duullu as garagallee gandummaa wal nyaannu hin godhina ijoollee wallolta oromoo fi oromoo wanirra wallolan dhimma dalagaati ta'e isaan irratti wallolan dhimma dalagaati walloluun sun ammoo wallolanii afaanii fi waan taana so godhanii dhiisanii okay garuu sanii miti ijoollee hedduu miidhame nama hedduu akka malee ta'e warra itti dhaaddettaniif waan hin taane godhaartan ammoo dhaaba kanuman dubbachuu barbaada kanarraa hafe dubbii owwistanii olii gayyaatanii yeroo kana keessatti diinummaa gandummaa nu keessatti uumuudhaaf warri tattaafattan yookaan ammoo warroonni warra tumameef akka hin taane osoo dubbii keessa nu batin baxaabbatu waan hin taane dubbattan dhaabbadha warroonni immoo ijoollee tumteef ijoollee goota abbichuu warra deeggaruutu ijoollee uummata abbichuun deeggarre akkana godhe ijoollee harargee jettanii muudii qabattan dhaabbadha sun hundi soba waan ta'eef sigalee abbichuun kee akka isa hin jiru isinii galee ijoolleen dalagarra wallolte allaqa kanuma baqa akka hedduutti miidhaman nama du'e abaluu du'e wanta dhibbaan dhibbatti beeku hin jiru nama du'e jechuu garuu akka miidhame warra achi keessa wajjin jiraniitu naa bilbilee natti himee jechuu kana kan hin dubbachuu danda'e kanuma dubbii karaa itti hiikamuu danda'utti oofa hooy jettanii finiinsuu osoo hin taane warra miidhameef oromoon nam 11 warra tumameef osoonii fi dhugumaan jechuun akkasitti abaan waa hedduu nu dubbisiisinaadha waa hedduu dubbachuu hin barbaadu tumamuu ijoollee itti gammaduu yoo isin dhugumatti jechuun beeku gaan namni oromoo tumee miidheef biyya kana keessa namni goonni fedheewu jabaan fedheewu gajjee jiraata jabumti fedheewu humna fedhe yoo qabaate haadha isaa jijjiira yookaan immoo dalagatee biyya galuu deemare yeroo nama hojiitti wallolee ganaa deebi'ee umrii isaa guutuu hidhamu hin jiru namni tokko nama hojii wallolee taana mootummaan biyya kanaa qabdee qilee allayyaa si buusudha malee maalirra walloltan eenyu abbaa dhugaatii eenyu abbaa sobaatii wanni haasa'u takka hin jiru sinii galee kanuma dubbii karaa furamuu deemtutti achi garagalaa yoo danda'ame ijoollee san akka wal beeytaniin qabaati wanti sun yoo waan biraa godhuu dadhabdan wanti sun sirrii akka hin tahin warroota miidhame san akkaataa ittiin gargaaramu godhuu danda'utu isinirra jiraata malee dubbii owwisuu fi girgirii dhaabuun dhaabbadha tumamuun jeegnu wanti naman gootu tumuun goota naman gootu isni galee kanuma dubbiini kanarraa fi keessa achi deemee dubbii laaquu hin barbaadu dhugaan jirtu ishii kana viidiyoo sheer godha nagatti Miidhaan koo si waliin qofa kanaafan gara keetti marma